durarratti hanga footootu Saudi Arabiyaan haleellaa Iraaniif deebii kennuudhaaf qophiidha jette. Buufanni basaasaa Ameerikaa Saudi Arabiyaa fi Dubaay keessa jiru diroonii Iraaniin haleelame. Israa'el haleellaa haaraa Iraan irratti banuu himte. US loltoota jalqabaa waraana kanaan ajjeefaman adda baastee gabaasteeti jirti. Hoogganaan tikaa Iraan Ali Laarjaanii ajjeechaan Ayatullah Khamenei shakkii tokkoon malee gatii hadhaawaa isin kafalchiisuudhaaf jira jechuun pirezidaantii US Doonaald Tiraamp akeekkachiisan. Ayatullah Khamenei haleellaa qilleensaa US fi Israa'eliin ajjeefamuun ni yaadatama. Ali Laarjaanii ergaa fuula X isaanii irratti barreessaniin Tiraamp namicha waliin dhahuu ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu raafamuudhaan uummata Ameerikaa gara cubbuu waraanaatti oofee jechuudhaan hime. Amma Ameerikaan haa dursitu moo Israa'el haa dursitu jettaree jedhee Tiraamp gaafata. Waraanni US fi Israa'el Iraan irratti sanbata duraa gurraandhala 28 banan jiddu galeessa bahaa isaati jira. Ministeerri dhimma alaa US Marco Rubio US Israa'el tarkaanfii kan akka fudhattuuf dursitee beekaa turte kan jedhan dhugaa ta'u haleellaan kun dursanii ofirraa qolachuu waan ta'eef Ameerikaan itti dabalamte jechuun hima. Tiraamp ammoo Iraan na ajjeesuudhaaf yaaliin irratti taasiftee turte garuu anaatu dursee ajjeese jechuun dubbate. Ministeerri waraanaa US Peter Hegseth Iraan Doonaald Tiraamp ajjeesuuf yaalii gochaa akka turu inni itti dabaluun hime. Bara 2024 mootummaa US lammii Afgaanistaan Tiraamp filannoo dura ajjeesuudhaaf ture irratti himannaa banee ture. Namni kun mana murtii Mahantaan keessatti himanni itti dhiyaate kan ture waggaa ta'u abbaan alangaa kan karoora Tiraamp ajjeesuu Khamenei kana aangawaan eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraaniin qajeelfama fudhatee ture jechuun himate. US hoogganaa tuuta yaalii ajjeechaa Tiraamp ajjeesuudhaaf qophaa'ee adamsite jechuudhaanis hime. Mootummaan Ameerikaa namni Shaakiriin jaamu kun Iraan keessaa akka ture amana. Namni kun Farhad Shaakir yoo jaamu umriin isaa 50 takka. Karoora Tiraamp ajjeesuu qopheessuuf ramadamee ture jaan. Peter Hegseth waraanni US doonii waraanaa Iraan garba guddaa Hindii keessatti haleeluun dhidhimse jaan. Kana mootummaan Sri Lankaatis mirkaneessa jiraachuudha hima. Haleellaan diroonii biraa warshaa boba'aa Saudii irratti yaalame. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Saudii akka ibsetti haleellaan diroonii kan biraa warshaa boba'aa guddicha Saudi Arabiyaa irratti taasifamuu ibsan. Warshaan boba'aa kun kan haleellaa Iraan irratti warshaan boba'aa kun kan Iraan haleellaa wiixata dabree irratti taasiftedha. Warshaan boba'aa qulqulleessu Raastaan Urajaamu bakka haleellaan kun itti raawwatame kan oomisha boba'aa guddaa Saudi Arabiyaa keessatti argamudha. Ministeerri ittisaa Saudii kun akka jedhetti haleellaan kun dirooniidhaan kan raawwatame yoo ta'u garuu hanga ammaatti lubbuun namaa akka dabre hin gabaasne. Warshaa qulqulleessituu guddicha Saudi Arabiyaa kana haleellaan hamaan irra gaheeti jira. Suuraaleen saatalaayitiidhaan kaafaman hammam miidhaa warshaa qulqulleessituu kanarraa akka gahe agarsiisu. Gamoon warshaa qulqulleessituu kana erga haleellaan irratti taasifameen booda ibiddaan gubatee mul'ateeti jira. Mootummaan Saudii haleellaa irratti raawwatame hordofuudhaan of eeggannoof jecha kutaa murtaa'aa warshaa boba'aa qulqulleessu kana cufuu beeksise. Warshaan boba'aa kun wirtuuwwan boba'aa qulqulleessan gurguddoo Saudi Arabiyaa qofa keessa jiran osoo hin taane kanneen akka addunyaatti gurguddoo ta'an keessaa isa tokkodha. Iraan waraanaaf yeroo dheeraadhaaf qopheessuu ibsitu Tiraamp ammoo oomishtoota meeshaa waliin mari'achuuf akka deemu himame. Gorsaa hoogganaa olaanaa Ali Khamenei kan turan Mohammad Mokhabar Iraan haleellaa kanaan booda Ameerikaa waliin mari'achuu akka hin barbaannee fi waraana yeroo dheeraatiif qophaa'aa jiraachuu ibsan. Qoddaalli kun har'a akka jaanitti biyyi isaanii Ameerikaa waliin mari'achuudhaaf fedhii hin qabdu waraana yeroo dheeraatiif qophaa'aa jirti jechuudhaan mariin akka hin jirre ibsan. Gorsaan kun ibsa televezyiinii mootummaaf kennaniin Ameerikaa waan hin amanneef mariidhaaf of irra kennu jechuun dubbate. Hanga barbaannetti waraana itti oofuu dandeenyaas jee. Gama biraatiin pirezidaanti Tiraamp qondaaltota olaanoo dhaabbilee meeshaa waraanaa biyyattii waliin jimmata dhufu White House itti wal arguudhaaf beellama qabachuu isaanii ejensiin oduu Reuters gabaaseeti jira. Mariin kun haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwatte hordofuudhaan kuusaan misaa'ilaa baay'een Ameerikaan qabdu hir'achaa waan dhufeef dhaabbileen oomisha isaanii akka dabalan jajjabeessuuf kan yaadame ta'uudhaas himameeti jira. Haa ta'u malee ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Ameerikaa meeshaalee waraanaa baha giddu galeessaatii fi bakka biraatti fayyadaman bakka buusuuf baajeta dabalataa hanga doolaara biliyoona 50 gaafachuuf qophaa'aa jiraachuus Reuters gabaaseeti jira. Mootummaan Ameerikaa oomishtoonni meeshaa waraanaa oomisha isaanii akka dabaluu dhiibbaa gochaa kan ture yoo ta'u pirezidaanti Tiraamp bara dabre dhaabbilee sadarkaa barbaadamuun oomisha irra hin turre adda baasuuf ajaja kennanii turan. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa tarree dhaabbilee kanneenii ni baas jedhameeti eegama. Sanaan booda tarkaanfii raawwachiisummaa fudhachuun waliigaltee isaanii addaan kutuuf ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Oduu gama Turkiitii dhaga'ameen Turkiin misaa'ila Iraan irraa isitti dhukaafame qoladde jechuun himti. Waraana Iraan guyyaa 5ffaa qabate keessatti biyyoota baha jiddu galeessaa buufanni Ameerikaa keessa jiru kan Iraan irratti haleellaa hin taasisin keessaa takka Turkii qofa ture. Haa ta'u garuu misaa'ila baalaastikii Iraan irratti dhukaafame
meeshaa ittisa naatootiin ofirraa qolachuu Turkiin himte. Misaa'ila baalaastikii Iiraan irraa furgifame osoo inni naannoo qilleensa Turkii hin seenin dura ittisni naatoo addaan kutee jiraachuu siman. Misaa'illi baalaastikii Iiraan kun erga naannoo qilleensaa Siiriyaatii fi Iraaq bira dabreen booda gara naannoo qilleensa Turkiitti akkuma qajeeleen ittisa qilleensaatii fi misaa'ila naatootiin baha jiddu galeessaa baha galaana Meeditiraaniyaanii keessatti barbadaa'uu ministeerri ittisaa Turkii ibsaniiti jiran. Ministeerichi ibsa isaatiin lubbuun namaa dabree fi miidhaan irra gahee akka hin jirres beeksise. Turkiin tarkaanfii diinummaa isii irratti raawwatamu kamiifuu deebii kennuudhaaf mirga akka qabdu ibsuun qaamoleen tarkaanfiiwwan waldhabdee kana hammeessuu danda'an irraa akka qusatanis akeekkachiifteeti jirti. Oduu gama Iraaniin sirni awwaalcha Alii Kaameenii yeroo biraatti dabru miidiyaaleen mootummaa Iraan gabaasan. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka gabaasanitti sirni awwaalcha hoogganaa olaanaa Iraan kan turan Ayatullah Alii Kaameenii yeroo biraatti dabarfameeti jira. Sirni awwaalchaa guyyoota 3 akka turu karoorfame har'a gara boodaatti ni jalqaba jedhamee eeggamaatu ture. Suuraaleen miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamanis qophii sirnichaaf taasifamu agarsiisaa turan. Haa ta'u malee sagantichi hanga qophiin barbaachisoo ta'an taasifamanitti yeroo hin beekamneef dabarfamuu qindeessitoonni himaniiti jiru. Guyyaan sirni awwaalchaa haaraan itti raawwatamu garuu hanga ammaatti hin ibsamne. Aangoon Tiraamp waraana rabsuu irratti qabu yeroo jalqabaatiif danqamuudhaaf jiraachuun himame. Erga haleellaan Iraan irratti jalqabame as yeroo jalqabaatiif aangoon waraana labsuu Tiraamp qoramuudhaaf deema. Aangoonni biyyattii walgahii godhuudhaaf deeman irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu ilaalchisee daangaa aangoo Tiraamp irratti gaafii kaasu jedhameeti eeggama. Seneetaroonni US kora kana mata duree aangoo waraana labsuu jedhuun roobii har'aa gaggeessuuf deeman. Tarkaanfiin kun aangoo Tiraamp waraana labsuu qabu irratti danqaa guddaa kan uumuudha. Garuu iccitiiwwan waraana kana marsanii jiranii fi bulchiinsa duraanii keessatti seerri akka waraana labsaniif hojii irra oole kan hin turre ta'uun adeemsi kun akka qoramu taasisa. Dhimma alaa US Marco Rubio pirezidaantiin aangoo labsuudhaaf hayyamni seeraa barbaachisu hin jiru jechuun dubbate. Bulchiinsi pirezidaantii qajeeltoo aangoo waraana labsuudhaa jedhamu haarawa godhee itti fayyadamee hin turre pirezidaantonni riipaablikaanotaatis kan dimokiraatotaatis kan hojii irra oolchanii hin beekan jee. Seneetoroonni wixinee kana dhiheessan Tiim Keeyin miseensa dimokiraatii Virjiiniyaa irraatii fi Raand Pool riipaablikaan Keentaakii irraa waa'ee tarkaanfii bulchiinsa kanaa seneetoroonni waan yaadan ibsuu qabu jedhan. Ijoollee keenya waraanatti erguu ilaalchisee seneetoroonni sagalee isaanii irratti kennuu qabu. Lubbuun ijoollee teenyaa qaaliidha. Waraana yeroo booda xumuramuuf lubbuu qaalii biyyi kun qabdu aarsaa gochuun sagalee seneetoraatiin haa murtaa'u jechuudhaan Keeyin dubbata. Oduu gama biraatiin dhaabbanni basaasa Ameerikaa CIA kan Saudi Arabiyaa keessa jiru haleelamuu miidiyaalee US gabaasan. Imbaasii US Saudi Arabiyaa jiru cinatti kan argamu buufanni CIA kun wiixata dabree guutumatti barbadaa'ee jiraachuu himaniiti jiru. US fi Saudi Arabiyaa dirooniiwwan lama gamoo imbaasii Riyaad jiru haleeluu mirkaneessaniiti jiru. Garuu buufata CIA kana irratti xiyyeeffatamu wanti agarsiisu hin turre. Haleellaan kun gubbaa imbaasichaa gama tokkoon kan diige yoo ta'u aarri keessa isaa akka malee faalu Washington Post akeekkachiisaa ministeera dhimma alaa baaseeruun gabaaseeti jira. Imbaasiin kun miidhaan guddaan waan irra ga'eef hojjettoonni bakkuma jiranitti akka dahatanii jiraatan himamu gabaasni kun mul'iseeti jira. Sirni Shaabiyaa lammata uummata keenya akka miidhu carraa hin laanne jechuun muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad dubbatan. Yoo yaalanis yaalii isa dhumaa taas jedhan. Sirni Shaabiyaa jira jechuuf yaaliiwwan adda addaa taasisaa jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy afgaaffii afaan Tigreetiin miidiyaa oduu biyyaalessaa irratti taasisaniini. Sirni Shaabiyaa misoomatti hin amanu, cehumsaa aangootti hin amanu, ijoollee fi ijoollee isaallee hin amanu jee. Uummanni hojii jaallatuu fi hojii uumuudhaaf dandeettii qabu. Uummanni Eertiraa mootummaa maluuf hin arganne jechuudhaanis dubbatan. Shaabiyaan wayita aangoo qabattu Eertiraa keessa warshaalee 300 oliitu ture. Har'a garuu hundi isaanii barbadaa'anii jiru jechuunis ibse. Yeroo sana yuunivarsiitii Asmaraa kan jedhamtu Eertiraa keessa akka jirtu himuun innis cufameeti jira jechuunis dubbata. Har'a Eertiraan akka biyyaatti yuunivarsiitii tokkollee hin qabdu jechuunis himeeti jira. Uummanni Eertiraa biyya isaa dhiisee gara Ugaandaa, Sudaan Kibbaa, Keeniyaa, Itoophiyaa fi biyyoota hundatti godaanuudhaan Eertiraan duwwaa hafaa jiraachuudhaas muummichi ministeeraa himeeti jira. Nuti muuxannoo keenya irraa kan baranne humna kanarraa wanta gaarii argachuun waan hin yaadamneef uummata keenya akka miidhuuf carraa hin kenninuuf akka tasaa yoo yaale ammoo inni kun yaalii dhumaa isaaniif ta'a jechuunis muummichi ministeeraa hime. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad hooggansa TPLF fi qophii waraanaa bal'aa bittaa meeshaatii fi duula waraanaa gochaa jiraachuun himan. Bulchaan Itoophiyaa dubbii kana afgaaffii afaan Tigriffaa miidiyaa biyya keessaa tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin dubbatan. Gama mootummaa federaalaatiin waraanni Tigraayitti eegaluu akka hin jirres ni mirkaneessa jechuun hime. Tarkaanfii fi deebiin isaanii kibxataa akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandhala 24/2018 galgala miidiyaa irraa dabree garri caalu kan dhimma naannoo Tigraay fi Eertiraa irratti xiyyeeffatedha.
Muummichi ministeeraa Abiy mootummaan federaalaa dirqama waliigaltee Piriitooriyaa irra kaa'amee akka raawwate kan dubbatan amma rakkoo ta'ee kan jiru jiraattota naannoo Walqaayitii buqqa'an kan ilaallatudhaas jedhan. Kun immoo humna ejjennoo mataa jabaatu kan qabu TPLF'n akka hin milkooyne gufatee karatti hafe. Yeroo hedduu dubbanneeti jirra, ammallee kaayyoon keenya maal akka ta'e uummanni keenya ni beeka. Haa ta'u malee ejjennoo mataa jabaatu garee qabuun milkaa'uu hin dandeenye jechuunis dubbataniiti jiru. Waliigaltee Piriitooriyaa keessatti hojiin manaa ijoo ja'anii kan fudhatan dhimma jiraattota Walqaayitii buqqa'an akka ta'e kan muummichi ministeeraa buqqaatonni dirqama gara qe'ee isaaniitti deebi'uu qabu jechuudhaanis himan. Waliigalteen Piriitooriyaa waraana waggaa 2 dhaabee guututti akka hin raawwanne sababa ta'an keessaa tokko TPLF heeraa fi dhaabbilee kabajuu dhabuun waan mudate akka ta'e komatan. Seeraa boordii filannoo biyyaalessaa hin fudhanne jechuunis himannaa isaaniitiif fakkeenya eeran. Qaamoleen hunduu gahee isaanii yoo gumaachan rakkoon baay'een furama amantaa jiru akka qaban kan ibsa muummichi ministeeraa. Haa ta'u malee hooggantoonni TPLF waraanaaf qophaa'aa jira jechuun himataniiti jiru. Gareen TPLF kan waraanaaf akka dhaabbatetti hafe kun qophii waraanarra jiraachuu himuun baay'ee kan nama dhibu ammoo ifatti humnoota farra Itoophiyaa kanneen ta'an waliin hiriiruu isaaniiti jechuudhaan muummichi ministeeraatti dabaluun kaase. Akka muummichi ministeeraa Abiy himutti gareen TPLF humnoota alaa wanti abdateef abdiin ummataatii fi miseensota isaarraa qabaachaa ture waan laafaa dhufeef jechuunis hime. Uummata Tigraay keessumaa dargaggeessi hidhattoota dabalatee waraanni nu gaha yoo ja'an argaati jirra jechuunis himan. Haa ta'u malee TPLF humna qabuun sochii waraanaa gochaa akka jiru kan hime muummichi ministeeraa warqii Tigraayitii fi albuudota kaan saamaa bittaa meeshaa waraanaatiif oolchaa jira jechuunis himataniiti jiru. TPLF sochii waraanaa kan gochaa jiru boordii filannootii naqamee buqqaatonni gara qe'eetti osoo hin deebiin akka ta'e himan. Rakkinoonni kunis kan ofii isaaniitiif uuman jechuunis hime. Ejjennoon kiyya kan dubbii irra dabre qocoolaa yoo eegalee akka durii isahanii yoo lolatti seenan galaanni akka isaan fuudhu qofa beekuu qaban jechuunis akeekkachiiseeti jira. Itti dabaluunis gama keenyaan tasa waraanni Tigraayitti eegaluu akka hin jirre mirkaneessuuf hin barbaadas jedhan. TPLF qophii waraanaa gochaa akka jiru ibsuun kan himatan muummichi ministeeraa Dr. Abiy gama isaatiin gareen kun mootummaa Eertiraa waliin hariiroo akka qabu ibsa akeekuu gaaffii deebii taasisan kana keessatti himan. Mootummaa Eertiraa irraa waan gaarii argachuun kan hin yaadamnedha. Kana waan ta'eef humna argannaan biyya jeequurraa duubatti hin deebi'anis jechuunis hime. Haa ta'u malee bareechinee waan beeknuuf irra deebinee uummata keenya akka miidhan carraa hin kenninuu fi tarii yoo yaalan ammoo carraaqqii dhumaa isaaniif ta'a jechuudhaan ergaa akeekkachiisa of keessaa qabu dabarsaniitiif jiru. Mootummaan Itoophiyaa himannaa kana Asmaraa irratti deddeebiidhaan dhiyeessullee Eertiraan garuu himannaa kana ni waakkatti. Mootummaan Itoophiyaa ulaa galaanaa walabaa maqaa jedhuun tuttuqaa waraanaa raawwachaa jiraachuu kaasuun Eertiraan ammoo himannaa dhiheessiteeti jirti.